Ammas uummata fuuldura taa'ee waasiin jechuu barbaada. Karabaatiin kun diimaadha miti. Gaazexeessummaan etiksii guddaa qaba. Na keessa arrabsamaa jirra, xiqqaachaa jirra, waan nuun hin jedhamin hin jiru ijoolleen keenya maatiin keenya amma arrabsamutti. OMN biyya keessa dagalee kan kuffise ijoollumadha. Ijoolluma achi keessa hojjetanidha. Faarsee bulaa nuun jedhu gaasiinis anas. Kan yeroo hunda garaana nyaatu interviyuu Hacaaluuti. Hacaaluu lubbuun gaafa inni jiru in deemtee interviin kenniin jedheen ture. Garuu akka kanatti uummata afaan faajjeessuun maaliif barbaachisa? Ituun ani iddoo sana bakka dajanee jiraadhee sagantaan Hacaaluu sun akka sanatti hin darbu 100% dhibba keessaa dhibbatti ittan amanan ture. Diradawaa guyyaa tokkitti hidhattee maaf qeeqtame? Garanaa qawwee baatee mootummaatti dhukaasaa jirudha. Mootummaa Oromoo jalatti hin bullu. Ayyee mee waa'ee gannaqaa irra dubbannee xumururra sagantaa keessa. Maqaa kana yoo si moggaasa jala. Isaan warrumti girrisaa itti duulaa turanii. Waamicha godhii fi gali gara biyyaatti.